Tallaalli haaraan kun dargaggootaaf ga'eessota irratti dhukkuba sombaa yookaan TB ittisuuf ka gargaaru isa jalqabaa ta'uu danda'a. Dhukkubi sombaa addunyaa irratti dhukkuboota lubbuu namaa galaafachuun beekaman keessaa tokko. Namoota vaayirasii HIV isa dhukkuba eedsii namatti fidu waliin jiraataniif sababaa du'aa isa guddaadha. Dhukkuba sombaarraa fayyuu fi wal'aanamuun ituu danda'amu waggaatti namoota gara miliyoona 1.5 ajjeesa. Dr. Numpumpuleelo Matupa dura dhaabbannaa dhukkuba kanaa keessatti adda dureedha. Hospitaala mootummaa beekamaa Johannesburg jiru keessatti kutaa dhukkuba sombaaf itti gaafatamoodha. Yaaliin tallaalii haaraan M72 jedhamu tamsa'ina dhukkuba sombaa to'achuuf abdii haaraa kennee jira jedhan. We want to end TB, but we don't have much. Even drugs that are being developed for TB. Dhukkuba sombaa dhaabuu barbaanna garuu waan baay'ee hin qabnu. Dawaa yookaan qoricha TB'f qophaa'aa jirullee yeroo tokkotti baay'ee muraasa qabna. Talaalliin kun baay'ee gargaaruuf deema. Tallaalliin kun namoota dhukkubi sombaa qaama isaanii keessatti dhokotee jiruuf hojjetee jira. Yaaliin tallaallii M72 kan dhaabbata qorannoo fayyaa Bill and Melinda Gates jedhamuu fi Wellcome Trust jedhamuun hoogganamu tattaaffii wal'aansaa hirmaattota hanga 20,000 hirmaachisu bakka bu'a. Qorannaan kun addunyaa irratti iddoowwan 60 kan of keessaa qabu yoo ta'u bakkeewwan 32 Afrikaa Kibbaa keessatti argamu. Dhaabbata qorannoo fayyaa Bill and Melinda Gates irraa Emilio Imini akka jedhanitti there's also an epidemiological benefit as well because TB is primarily transmitted from individuals who have TB'n adda durummaadhaan namootaan dhuunfaa dhukkubni sombaa qabeerraa waan daddarbuu fi qorannaa dhibee daddarbaa geggeessuufis akkasuma faayidaa qaba. Egaa baay'ina waliigala namootanii dhuunfaa uummata tokko keessatti keessumaa uummata rakkoo TB dhokataa kan laatenti TB ta'e qaban keessatti kanneen dhukkuba sombaa daddabarsaa jiran hir'isuu suni dabaree isaatiin namoota dhuunfaa biroo kanneen duraan hin qabamnee fi dhukkubni kun akka itti hin darbine ni taasisa. Profeesar Willem Hanekom daayirektara dhaabbata qorannoo fayyaa Afrikaati. Baadiyyaa KwaZulu Natal keessatti yaalii tallaalii kennuu gaggeessaa jiru. So this is the first vaccine new vaccine that has shown some efficacy. Egaa kuni talaallii jalqabaati. Talaallii haaraa ga'umsa tokko agarsiise. Kunis yaaliiwwan kiliinikaa jalqabaa irratti dargaggootaa fi ga'eessotaa fi TB irraa ittisa gochuu jechuudha. Bu'aa gaarii akka fidu amantaa guddaa qabna. Kanas qorannoo duraan geggeessine irratti hirkanneetu jenna. Marsaa lammaffaa bii jennee waamnutti namootaan 150 kana jechuun namootaan 2 keessaa tokko kan talaallii kana argatan dhukkuba sombaan akka hin qabamne ta'ee jira. Sadarkaan bu'a qabeessummaa isaa 50 jechuun lubbuu namoota miliyoona 8.5 baraaruu fi namoota haaraa vaayirasii dhukkuba sombaan qabaman miliyoona 76 ittisuu danda'aa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n. Mata duree lammataatti ennaa ceenu addunyaa irratti namoonni dhiiga kennan yookaan arjooman 100 keessaa harka tokko qofa ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Yeroo tokkotti dhiigi arjoomamu nama 3 fayyisuu kan danda'u yoo ta'u kunis fedha namootaa irratti hirkachuun kan gaggeeffamudha. Ogeeyyiin fayyaa Afrikaa keessa jiran dhiiga arjoomame walitti qabuu fi kuusuu irratti akka rakkatan dubbatu. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kololoo Kaampaalaa keessatti giddugala fannoo diimaan dhiiga arjoomame fuudhutti. In some situations, people have to be affected directly for them. Har'a dhiiga arjoomuuf wanti na kakaase dhukkubsattoota ala jiran kanneen dhukkuba adda addaatiin rakkatan lubbuu isaanii akka itti deebi'uuf baraaruudha. Dhaabbanni fannoo diimaa kan Ugaandaa akka jedhutti barattoonni dhiiga walitti qabame keessaa yoo xiqqaate 70 arjoomanii jiru. Yuunivarsiitii Yaawundee kan Kaameruun keessatti argamuuf Profeesara waa'ee dhiigaa kan ta'an Dooraa Mabaanya hawaasa Afrikaa keessatti
namoonni hedduun dhiiga arjoomuurraa shakkii akka qaban dubbatan. We are talking about high disease burden in Africa. Namoonni ka'anii dhiiga arjoomuuf deeman kallattiin dhiibbaarra ga'uu qaba. Waa'ee dhiiga kennuu laalchisee waan itti amanan baay'ee jira. Garii yeroo dhiiga kennitu carraa koo eebba koo waliin fudhattu jedhu. Kanaaf jecha dhiigan kennan. Kaan immoo yoon dhiiga koo kenne boodarra namoonni maallaqa baasu jedhanii yaadu. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti waggaa waggaan dhiigni namaa kennuuf barbaachisu keessaa walakkaa qofti Afrikaa keessatti walitti qabama. Kanumaan kanarraaf jedhee xumure. Torbee mata duree biraan walitti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.